Qabxiin sadaffaa yoon maasin jedhe sola gracia badhaadha qofa ayyaana qofa egaa bicha mee roomee adubbinni roomee 11 fakkeenya roomee akka waliigalaatti kitaabi roomee kun waan baay'ee nu barsiisa akka waliigalaatti gaafa waa'ee isaa callaa dubbinnu ayidoon yoon ka dubbin hin beeku samaya moon hin beetti abbaan hin beeka waan baay'ee barsiisa fakkeenya roomee boqonnaan tokko yaadi ijoon badhnaan dubbatu barbaade boqonnaa tokko keessatti waa'ee uumama waliigalaa boqonnaa lama keessatti ammoo yaada ijoo argattu yaada adda addaa haa tuqu malee ijoo ati argataa deemtu warri Israa'elootaa kun seera qabaatanii seeraan fayyuu kan dandeenye lafa kiyaa. Sadi keessatti eega roomee boqonnaan tokkollee boqonnaan lamallee warra azaabaallee warra kiristaanaallee fayyinna ifii argachuu hin dandeenye deegimeen booda akkaataa fayyinni kun dhufeen boqonnaa sadi keessatti hima. Akkaataa cubbuu namaatiif waaqa araara kenne boqonnaa sadi keessatti hima. Boqonnaa afur ammoo Abrahaamin jalqaba kakuma faddeewee dhugeeffannaa kan fayyi Abrahaam waa'ee Abrahaam jalqaba. Dhufee 20 laqqabutti 24 laqqabutti dhugeeffannaa qofa mee fayyoo ka danda'u ifa kee. Boqonnaa san akkamitti namni waaqa waliin nagaa qabu himee dura duutunuu rakkoonuu ko'uunuu cubbuunuu akkamiin seente jedhee waa'ee ni jalqabaa waa Addaamii jalqabaa ka waa'ee isaa himaa jechuudha. So asin maa arganna? Cubbuu Addaamiin jalqabaa fidee badhaadhi gracia sola gracia badhaadha Kiristoos fide ammoo wal caala badhaadha caala jedhee boqonnaa 5 keessatti hima. Boqonnaa 6 keessa. So badhaadhi caala cubbuu jannaa jedhee namoota ammaan tana badhaadhaan fayyine jedhanii cubbuu daakuu barbaadan likkii isaaniitti himaa jechuudha. Kiristaanni cubbuu keessa oolu kiristaanni cubbuun daakatu badhaadha waaqaa daakata malee. Kana maal godha ifatti boqonnaa 6 keessa irra deebi'ee seera jaa kan nuti hin jirre cubbuu yalaamuu deddeemuu kan dandeenye nutti hima. Boqonnaan 7 ammoo maan gargabbaasa. Boqonnaan 7 seeraaf badhaadha walitti qabachuu hin dandeettan jedhee dirsiisa lafa kiyaa. Seera iddoo qabatee kan dhufe namatti hima jechuudha. Boqonnaan 8 ammoo ajaa'iba. Those who are in the Christ there is no any condemnation. Kissiin tokko yoo jiru 9:11 deemaa yeroo keenyaa fedhe ariitiin biraaza boru keessatti ammoo waa Israa'el karaa adda addaatiin mazaaf qulqulluun wangeelota keessallee akkaataa isaan Yesuus amanuu qaban nutti himaa ture amanuu hin dandeenye cituu warraa hime. Mee amma isaan keessaa ammoo namooti badhaadhaan filaman waan jiruufi lakkoofsa dubbinna 11 jechuudha. Bara ammaa kanallee akkasuma baraaree waaqi badhaadha fiitiin fudhate takka jirti jedha. Baraareen takka hattee eenyu Israa'el warri waaqi maan godhe badhaadhaan fudhate isaan barattoota kitaaba kana nu barreessan keessaa tokko jechuudha. Maanii filate ammoo badhaadhaan fudhate jechuudha. Lakkoofsa maan jedha. Fudhatiis isaa waa isaa hujaneerannu irratti adoo hin ta'in badhaadha isaa irratti hundaa'a. Akkaataa waaqi namatti fudhatu Israa'el fudhate nulletti hin fudhate badhaadha mana hojii ta'e namuti. Yoo fudhati waaqaa waan kolbaa huduu irratti hundaa'e badhaadha isaa badhaadha dhugaa ta'uu hin danda'u jedha. Fudhati waaqi isaan fudhate hojii isaanii dansaa hantuu isaa hojjame yoo ta'e badhaadhi badhaadhaan jedhamu. Boqonnaa 9 gubbaatti Yaaqoob akkamitti akka jaalateef Eesaawu akkamitti akka jibbe iddoo isaanii dhalatiin garaa keessatti badhaadha akka ta'e matsaafni bakeera. Fayyuun kee badhaadha waaqaati. If ilaalin fayyuun kee badhaadha dhaabbachuun kee badhaadha bara baraan kan jiraattu badhaadhaan malee sola gracia malee hojii ta'e ilaalin if ilaaltee ifitti murin. Ata mana waaqa keessa boru mana waaqa keessa baay'attee hin baatu. Yoo dhugumaan dhugeeffannaan waaqa fudhattee jiraatte jechuudha. Bara baraan jaalatamtee fayyiteettu. Wangeelonni si boqonnaa 9 gubbaatti warra jaalate akka dhumaatti jaalate jedhamee barreeffameera jechuudha. Jettoo boqonnaa 3 lakkoofsa 5 adaba. Hojii balchummaa nuti hunyeeta hin ta'in maali balchummaa? Hojii balchummaa nuti hojjanne baluu hin ta'in marartii fiitiin hojii balchummaa hojii dansaa nuti hojjannuuf nuti goonuuf adoo hin ta'in marartii isaarraa takaate. Karaa dhiqata dhaloota lammeessootii fi hafuura wayyichaatiin haaromfamii isaan nu fayyise. Bakka fayyinni kenna badhaadha. Sola gracia. Hojiin ta'e keessan jirtu. Warra kisee hojiin teessan keessan jirtu jedhamu isin dhaga'amu. Diqqoo aartan isin maan ta'edha. Ifisin naguma. Fayyim jechuun bari saba cubbuu Addaamii duute tutte. Waaqaan gagabbaatee. Waaqi ammoo waan dansaa gootee odoo hin ta'in akkasuma marartii fiitiin tolooma isaa bara baraatiin garlaafoma isaa bara baraatiin si fayyisa.
Ati maa hojjete waaqa mudhiitu? Hojii maa qaddammaati? Hojii uummatuun kan barka dhaloota lammoo dhalatte. Namni dhaloota dhalatiisaa fi hojjetee hin dhalatu. Akkuma nu beektu akkuma aadaattuu, akkuma biyyaattuu, akkuma sabaattuu namni hojjetee hin dhalatu. Dhalatee ka'ee hojjeta. Amma rakkoon maal beektaa nu biratti? Dhalooti mataa isaa hojii. Dhaloota dhalatiisaaf koorsii baratan. Koorsii barattee ji'a tokko jalaa barattee achiin duuba guyyaa boruu duubansa waan qabnuuf namni diddammi dhaloota lammoo dhalataa jedhaa fuudhaa bayan. Boru lammaffaa dhalattanii ameen jedha ameen boru dhalandeedha. Kunoo diinni amma bishaan seennee dhalataarraa jedhaa gaafa namni haasa'u dhaggina. Waa'ee dhalootaa illee gizee biraatti deebita. Garuu waan takka ta'e illee qabaddaa. Badhaadhi gooftaa isin gargaaru. Fayyina keessan keessatti gaheen teessan hin jiru. Nama hedduuni eehoo sahil beenna fayyisa kenna Yesuusin nu fayyise. Fayyinni keetu ammoo fayyina baraati moo fayyina ye'ooti moo fayyina bara baraatire fayyinni kun. Akkuma jette si fayyiseera fayyinni kun itti si fufuu hin danda'a. Itti fufuu hin danda'u kanuma hedduu. Akka keessan jira waan ta'e ishee harkaan bu'ee bala waan ta'e fedha keessanii jira waan ta'e. Fedhi keessa fedha waaqaa injifatee fayyina keessan balleessa warra hedduu akkas. Amoonni nuti jibba nuuf ta'u kana nu fayyineerra bara baraan fayyinee naali warra hedduun aldee akkasii dhiisa. Nu fayyinee bara baraan fayyineerra waan jettan dhiisa. Dubbii tun dubbii teetuu mudeera. Isin hin ta'in garuu nu teete. Suni akka dhugeeffannaa teetii sii teechi. Garuu warra dhugeeffatuu fi fayyinni isaanii bara bara. Lakkoofsa ja'a waan karaa Yesuus Kiristoosiitiin ayyaana wayyicha nu irratti fakkansee buuse. Ayyaanni mataa isaa yookiin hafuura qulqulluu ka fudhanne karaa Yesuusiitiin by grace. Badhaala isaatiin balchoonne we justified by his grace. በጸጋው ሰርቀና badhaadhichaan balchaa teene namni hedduun an balchaaf hin jetta maaliif hin jettare gaaffii gaafatan an balcha maaf jette ateen waan teeteef haleluyyuu muti garuu waan tokko beeka olaantummaan ka kitaaba waaqaati inni jennaan jedheera allaqe fakkeenya waaqa dhufee amanaan sa'aatii amma dubbatu jirtu keessa hin dee gara samaa hin dee laftaan gubbaa hin duuta naan jedhe fedhii jette malee holla jechuun danda'a. Bakka isaa jedhee ameen jettee faana kaata. Yoo namni morsiin takka asuma ta'e ganna keetti quuftee tajaajiltee dubbii dhugaatan irra dibaa tokko haala dhaloota hin ta'e achiin duuba guyyaa tokko kabajaan soor fudhadha. Yoo hin jedhe lakki hin ta'e dunyaadhaani hin jedhe amee jedhee irraa fudhadha. Akkasuma yoo inni balchaa naan jedhe hoo qajeela you are righteous yoo naan jedhe hoo yes I am jedhaan inni jennaa isi. Isi warri kitaaba waaqaa waliin matsaas qulqulluu waliin mormii seentan waan nama caallarsu hin ta'in badhaadha isaatiin waan gargaaranne waan fayyine dadhabbii yoo qabaannellee dhugaa wangeelaa shaqatii waan dubbannuufi waaqni nu hin gargaara. Jiruu bara baraa taaddii eegannusa akka dhaallu inni tana godha. Wanni kun jecha dhugaati. Ameen. Daballee lammaffaa Timootewos boqonnaa tokko lakkoofsa 9 dubbinyee qabxii sola giraashaa jettota bira dabala. Waa'ee waan nuti goone fadha hin ta'in fedhii fi badhaadha fiitiin nu fayyise. Naa hin mormu jedha. Lakki fedha isaatiin nu fayyinne nuti uuma teene fayyine. Agargaa'ii ibn dhufee kanarra fe'ee kadhatee naan fayye. Dura fayyina dubbiatu tana hiiki dikshineerii isaa nuti hin bise bacaa ilaalamuu qaba. Fayyina jechuun hiika lama qaba. Hiiki tokko fayyina ni jedhu fayyu maa irraa dhukkubaarraa dhibeerraa rakkoorraa. Itu kamu fayyin salvation Ingiliffii isa gargaara. Salvation inni kun ammoo healing. Amaariin mataa isaa gargar fakkaata. Dinnetinna fe'uusim. Fayyina gaafa jiru tamma akkas batu jiru beekuu qabne. Fayyina hafuuraa jira fayyina fooniitti jira. Fedha akka badhaadha fiitiin nu fayyisee akka kolbaa isaa ta'e nu riyaan. Badhaadhi isaa kun bara hedduun dura karaa Kiristoosiitiin nuuf kenna. Baroota hedduun dura. Before foundation of this world. Addunyaa so oonu dura badhaadha fudhan. Badhaadha nama hedduutti amma gaaffite. Amma ammoo karaa dhufiisa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosi du'a balleessee ameen. Karaa oduu gammadaatiin jiruuf badii irraa hafuu gara ifaa fideetiin nutti mul'ifameera. Karaa dhufiisa fayyisaa keenya gooftaa Yesuusiitiin du'a balleessee jiruu badii dhaba waan lama ol bira jira. Warri jireenya kana argate jireenyi kun hin badu. Ati namni kiristaanaa ammaan tana fayyiteettu dhugaa siin jalaa qabadhu. Fayyinni keetti bara bara. Humna fayyisummaa isaan dhagguutta. Roomee tokko lakkoofsa 16 gubbaatti ani wangeelatti gukkifadhu.
Wangeelli yookiin oduun gammadaa warra isa dhugeeffatummaa haa biyyadha. Jalqaba Yihudoota itti aansee warra Yihudoota hin ta'e. Tafayyachuu humna waaqaati. Kanaafuu fayyinni keessa bara bara ameen je gowwitti of fudhatnas hin jedhe. Hin lageen waan cinaatti naa wasitti mul'isu. Beata akkas jirtaa, halee akkas oolte, boruyyuu akkas teetaa, demaan teetaa, aatti simaa. መጽሐፈ ዳጌ እምነት ከመስማት መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁነት ላልተ ኦላ ላልተ ሰፈራ ላልተ ሁነት ላልተ ፈይነ ከት እንዳንገስን ዮጊ ፈይነ ከት ራቲ ሙርተ እንደባርሲን ፈይነ ከቲ ሀገ ከት እንጀሩ ኢየሱስ መቶ ገሬ የፈይነ አርገ ከት ጅራ ባጉማ ክርስቲያና ተጀዲ ባሬስ ገመዱ ቀዳ ዱጋ ጅሬኛ ጃይባ ጅሬኛ ማቸ ጅሬም ዶፋቹ መል ጅሬኛ ሲያለመቱ ይሳመለ Garuu immoo jaalaluu keessatti dhangaleefu akka namoota oonu waan nu godheefi tolaan leenjii adda addaa qaamallee kennisaa jira. Warri barbaadate booda madda. Dargaggoota hedduu kennamu jira. Itti makaddaa humni dukkanaa hin diiganti. Mootummaa ifaa hin battatti. Fayyinni kiristaanotaa bara baraa. Siruu soolaa giraashiyaa yigattila.